tokkoffaani namni tokko nama guddaadha ol ka'eetiin si jaalladhe jedhuun jedha. Inni lammaffaa ammoo namni itti taphatan yookaan namni itti qoosan illee hin jira. Nama akkanaatitti qoosuullee hin barbaachisu. Dhuguma isiniin jedha. Ani abbaan kiyya sheekatti si heerumsiisanaan jennaan isaan filadhee isiniin jedha. Ni jettanii? Malee lafa ol ka'eetiin jaallatanii jaalladhee jedhuuf maal akka isaan ilmaan qaban hin beekaa akka isaan haadha warraa qaban hin beekaa afuraffaa ta'aa fi maaliif hin jedha. Maa wayii namni dhabame. Ani imaana rabbii qabachuun fedha karaa rabbii irra deebi'uun fedha nama naa ta'u namni kun nama natti dhiyoo jiru. Barakallahu fiik. Suuraa koomiti asiin dura artistii feemasii barbaadan, atileetii feemasii barbaadan. Alhamdulillah sheekolee feemasii barbaaduun alhamdulillah. Tana shukrii galchina dura dursu takka jedhama. Karaa ittiin barbaadan tana qofa isinii mala isinii maan. Mala ani isinii kana dhageeffadhaama. Sheekolee jaalachuun qalbii godhattan rabbumatu karaa irra isin kaa'e sun maashaallah. Namni akka sheekaa jaalala beekullee hin jiru tan isinii hima. Mistirii tuni nama biraatti akka ni qabadha. Akka sheekaatti namni bultii ofii jiraachifachuu beekullee. Akka sheekaa jaartii ofii waliin zaambeelii qabatee magaalaa keessa deemaa jiru tokkollee naggaatee illee nagartu daldalaallee nagartu. Mallaqa fuudhee itti darbee yookaan kun illee midhaan kumtaalaan itti darbee garuma deemaa oolaa jechuudha. Sheyni jaartii ofii ilaala. Afuruu qabaannaan akkana qixxee dhaabata lama gara naan dhaabee jechuudha. Isaanii qabadhaatan. Taalammataa dubbiin jabduun waan jedhee jaarsi warra Mugaabeen jechuun addunyaa tanarratti dhukkubni HIV kun dawaa dhabe jedhani osoo dubartoonni addunyaa tanaa guutuu waliigaltee dhiifte akka nutti dhiyaanne jette dubartoonni waliigaltee osoo dhiirri tokko akka nutti dhiyaanne ka jettu taate dhukkub dawaan HIV warri dhiiraa guyyuma san dawaa HIV argataa jedhe. Maal isin jedhe waan kana? Sheekolee jaalattan. Baga jaalattan. Ammoo sheekoleen an diin qaba intala diiniin qabdu malee hin fuudhu yoo inni jedhe cufti keessanuu diinii barattanii jechuudha. Dubbiin gabaabaa. Inni Talabar Rasul Rabbi tu jedhe sheektichi ada sinin jedhu Rasul Rabbi tu jedhe bari kulle Rasulatu tadiin qabdu filadhaa jedhe tawariillee qabdu tabareetallee qabdu tawurra gaarii qabdu filadhaa keessatti ammoo tuutan filadhaa jedhe menatti kulle tadiin qabdu jedhe maa namni waan Rasuli dhaameef dhiisee waan kulleen jettoo fudhataa sallallahu alaihi wasallam. Ustaz gaafii takka. Amma doota imaana qabdu fuudhaadha imaana hin qabne dhiisaa jedhe duuba gaafa nu azaabatti uummannu isin duuba akkam taatan gara jaallata beetichi bara akka laagaan isaa fannaafatutti akka laagaan isaa dhooyutti kafaltii takka malee akka isin azaaban seenne bara asirra halkanii guyyaa lafarratti halkanii guyyaa qooqa baratee qooqa barsiisu jira diini kan qooqa isaa rakkoo keessa jiraatee da'awa godhaa jiraaban. Ustaz yestiin raadhe si rabbi si akan nuji. Yestiin gaadhe miti. Ana barkaataa isin duuba yoo du'aa isin rabbi isin qajeelchuun sheeka isin yaa kennu yoo isin qajeelchin sheeka isin hin kennu haganuma dubbii. Ya rabbi rabbi isin haa qajeelchu isin qajeelchee sheekaa bilaal. Waalaikum salaam. Angkasiin jedhu. Jadi apa? Lama mucareetu namaa siin gootu sadii susumaniitiin gette sadii nuun darbiin goote waasumarratti. Sadiin beektaa ama beektaa jarri teenne jajjabduun tanni ni beektaa. Ani yeroo baay'ee haadha faatee takka iftuu nura lama kuullee sadii doktor Tayyibaa ijoolleen tun jajjabin anjara keessa beeku wayitu jira dhugaa rabbi dubbachuu. Iftuu tanaanillee waan an jedhe. Jabin har'a qabdu kana osoo gara diinii keetii deeffattee ati daa'ii hawaasa kanaa taataa jedhaani ture. Nama hawaasni kun irratti qajeelu taatanii. Maaliif jabina rabbi keessaa kenneef uumamaan kenneef kana diinii yoo itti dabalatte beekumsa qabdu kana yoo diinii itti dabalatte wallahi uummanni hawaasa keenya gadhaabuu irraa kana ta'uudhaan wanni beeku. Malee takaraa irraa gortee raftullee uummata kana fayyadu. Tadiin barattee yoo xiqqaate adda madarasaa keessatti zuumii keessatti ilmaan takka dubartii takka barsiisu jirtu.
Waan ajaa'ibaa agartanii mee foonni kiyya kana seenaati. Guyyaa makalee sagantaa gadhiisetu jira. Dubartittii takka gara dhumaa irratti. Atiin beektaa iyyuu bosona Oromiyaa. Nama wallaahi afaan meeqaan diin barsiiftu. Intaluma Oromooti. Intaluma Oromooti. Quraana Rabbii heetu afaan Ingiliffaatiin afaan Arabaatiin akka feete si barsiiftu jechuudha. Afaan Ingiliffaa akka afaan isheetiitti dubbattu. Hin baratte jechuudha. Wanni akka dubartoota addunyaa tana jijjiiraa jiru hin jiru tana mana. Warri dubartiin isaanii baratte keessatti. Barachuu keessaa warri dubartii isaanii diin baratte dhaloonni sun dhuguma milkaa'e fuuldurri isaallee milki. Sini galee. Taanuma wanni jedhaa jirru malee. Justii meeqa barattamu quraanaati egaa jaalalli ishee kan raabsan irra siqaa. Kunneen waanta. Yara nan taphatina. Taphaa bitee ustaad ibsaa dubbadhame isa. Kana amma silaa numatu sin gaafatatu. Amma nu dhoorgitanii dubarra qoqqobii irra teessanii jirtanii yaa kee dubbatu na dhoorgitanii. Kuno amma laala isteejii guddaa achi sin baase kunno. Allah amma wanni gootanii hin taphatina waa'ee sanii hin taphatina maaliifi keessa namaa rabbitu beeka. Waan rabbi godheef gabritti illee rabbi dabarsee jira. Riskii isaanii dhaabanu. Dogongorri kan jiru sheekotii miidiyaa irratti bayanii dubbatan yaani keessaanillee jedheen sheekotii miidiyaa irratti bayanii dubbatantu kana mara fide abbaan rabbi ka ebalu akkana wallaahi billaahi qara'anii fi illee miti qara'uu dhabanii fi illee miti. Abbaan rabbi keessa Dubbiin kun asiin durallee jira bara ishee ibsaa dogoggorina. Gaaf tura sheekolee ishee ibsaa namni itti heerumu jedhanii osoo hin taane achi dura sheekaa roobee mucattiin takka asirra baatee sitti heeruma jettee maal godhaa ture? Ajajaa yeroo kan turre taak. Waan ofii sheekaa roobeellee ofii ashandaa kaase Kamaal Kingi wali kanallee quba qaba hin beeka. Waan ofiillee mijattiillee ofumaa jedhaniini osoo sanillee kataatu taate waan biraa keessa galchan. Dogongora sheekaa roobeettu qaba. Amma dhufee na dhageeffatu. Ani wanni jedhu maan jechuu barbaadeeti. Abbaan rabbi godhee sirba ture maalii ture fakkeenya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu warda. Nama akkam akka ture. Abi Bakr Siddiq nama akkam akka ture. Abbaan rabbi qajeelchuu isaa harkaa qaba. Garuu wanni na jibbisiisu miidiyaa irra ol bayanii waa dubbatu sooshaal miidiyaa kanarratti waa dubbatu. Dubbiin dogongoraan nama harkaa utaalte ilaa yoomin qiyaamaa deemti wanni waa sooshaal miidiyaa gad hin dhiisu. Kanaaf jedhaa jirra malee rabbiin abbaa ofii fedhe inshaallahu kheyrii duniyaa kiraa rabbii san miliisin. Dhugaafuu haa jedhu tabaafuu haa jedhu waan jedhe irratti. Waan jedhe irratti dhugaafillee jedhu tabaafillee jedhu jechuu barbaadeeti. Kanaaf maal gochuu qabna nuu? Waan kanarratti karaa gabaabaadhaan cooruu hin qabnu dhiisuu qabna. Kanas abbaan jedhallee haqiiqaaf jedhu tabaaf jedhu gara biraa haa deebinu jechuu barbaadeeti. Rabbii kenna kanatti. Ayye. Obboleettii teena tana Latiifaa dubbisuu ni fedhe. Isiin illee ijoollee jajjabduu asirraa kan Latiifaa. Dubbisa. Atiillee koomantii kan kee buufachuu dandeetta yaadumarra jirru kanarra. Akka yaadaatti jedha. Waan kana keessa qubas hin qabu dubbachuus hin fedhu. Abbaan rabbi walitti fidee nasiiba yoo ta'e yoo walitti dhufanumaa rakkoon qabu. Sheekota filachuunis immoo sarara daayireen argamee fi otoo laatee fi rabbi marhaabaan jedhanii qeebalanii bareedudha. Kana badaa dubbachuuf hin fedhu. Dhalaan akkuma kiyya rabbii walitti hafidu warra wal hawwee jedhee man bira kuta. Waan gaaffii hin qabu. Akkuma kiyya gisee dhugaatillee waa akkas keessa jira hime. Barakallah. Afaan hedduu kiyya akkasii ani sirii bitu baddaa ture biyuutii farallee godhee warree waa'ee keessanii isin irratti dubbatanii isaa jarri kun kakaan gaafa jedhanii kan na lolan illee hin jiru wallaahi laazim kuullee seen ilaali viidiyoo kiyya keessa jechuudha biyuutii godhee naani
Single cuma kan keessa na dudna lolellee hin jiru jechuudha. Ammas immoo kana dubbachuu hin fedhu. Ati abbaa fedhe rabbiin si haa kennu. Abbaan fedhe waan hawwitan marallee rabbi si haa kennu jedha malee. Anis immoo kanneen gara dunnaa kasaalan jedhaan. Ati wali si gaafadha. Ati amma sila rabbi si kanne ishee kutee keessaa hin fedha. Sila rabbi si kanne sila enname. Lamisaale. Allah kabira. Gaafi kuni adeemsa gaafi qaxxaamura akkanaa kun hin ta'u adeemsa dhiisan. Jarana ilmaata Usmaan taquulleetun dhugaana fakkaattiyyuan. An taquulleetun dhugamana fakkaattiyyuu siin haa taphattullee. Laalaniitini mucaa daa'imaani ibsaa waytiin ukoasii dhiinnu dhalate mucaa daa'ima mucaa ganda keenna dhalatee guddate idme isaa beeku. Garri kuullee kuwanni natti toleef gara raayyaa abbaa machaafaa ol deemuun isii bati mijattiin tun dhugama ta'etti tuu waan sobdu na fakkaate ijoollee leenjoo laalanii waan argan haasa ulleen hin taatu jedhe. Bakka kanatti dogongora qabdani wallahi billahi soba an sobee tokkoffaa jechuudha nama guddaadhaan hin taphadhu maqaa nama guddaallee hin dhahu an nama waa beeku daa'imaa miti. Artistiiti akkoo himee galatoomiti wayiif jedhe anillee uma madaalee jedhe akka kiyyatti anillee uma madaalee jedhe namni martuu dubbachuu dhabe malee ibsaadhaaf akka garaan gubataa jiruun beeyna dubbachuullee haalamu malee garuu bakkee amma kuullee sanitti wallahi ani waan hin beeku mujattiin tun qoosaa isiillee taatu natti tolti hin hordofaa beektaa isin nan beeytu. Manguddoota sadii asirra turan maali wajjin jetta. Addatii taa'ee irraa kolfaa beektaa. Ma wallahi osoo kuullee rabbi raayyaa abbaa mancaa hiree fi ani maal jette hin gammadaafi. Dhugaa sii maal. Wallahi gammadaa. Wallahi rabbi haa kennu himaa. Wallahi rabbi haa kennu. Goota akkasii waan akkasii. Nagartanii abbara yaa kiyya wallahi billah. Tiitoo kana gubbeetu mana gas. Baasii isaanii ana godhaan gaafa jirri lamaa godhan. Meelaani maaliif jedhi kama barbaadan barbaadde akka nama ijoollee maali ilaallanne abboo mucattiitu wayi diini majaalatti jennee nama sadii hin teennee itti kolfine jecha isiisan laallee jechuudha. Kanaafi ibsaanillee itti bilbilee rabbi sodaadhu nama azaan godhini waa irra jedhu jenneeni nu eegaa inshaallah fi waqtiin qariib waan taatee taatu. Afur guyyaa tokko itti fuudhuu feetamma achi boodallee inuma jira bara. Achi booda maftuuha aslan maftuuha waa rakkoon hin jiru. Kanaaf rabbiin numaraafuu dhiifama haa godhu. Waan taphadhe kana numaraafuu rabbi dhiifama haa godhu. Artistii iftu dhiifama mee gadi callisii jedheeti dubbadhu sii deebise maalish bakka kanatti xiqqoo dogongora qabdanii naan jette dogongora kiyya naa ibsi sirraa fudhaa akka obboleettiitti yaate. Tokkoffaan namni tokko nama guddaadha ol ka'eetiin si jaalladhen jedhuun jedha. Inni lammaffaa ammoo namni itti taphatan yookaan namni itti qoosanillee hin jira nama akkanaatitti qoosuullee hin barbaachisu. Kan dhuguma isinin jedha. Ani abbaan kiyya sheekatti si heerumsiisanaan jennaani isaan filadhee isinin jedha. Ni geettanii? Malee lafa ol ka'eetiin jaallatanii ka'ee jaalladhee jedhuuf maal akka isaan ilmaan qaban hin beekaa akka isaan haadha warraa qaban hin beekaa afuraffaa ta'aa fi maaliif hin jedha maa wayii namni dhabame. Ani imaana rabbii qabachuun fedha karaa rabbii irra deebi'uun fedha nama naa ta'u namni kun nama natti dhiyoo jiru. Barakallahu fiik. Dogongorri kiyya hoo anama keessa kaisii kun qoosaa fakkaata waan jettaniifin xiqqoos nitti qayyamee jira. Kan jennee barisaan ta'insaa jaallatee wallahi sin beeku ani kuullee hordofaa kuullee fooloo walirraa qabna hin hordofaa
waan jecha isiitu akka kolfaatitti waan Nama nama isin kolfisiisu profaayilii isaa qabdu. Ama isin nama isin profaayilii isaa qabdu. Ustaaz ibsa. Kuttee waraabaa jabduutu achi qabattee waraabaa. kanaaf jedhe malee ani obboleetti tiyya qaalii ani isiin hin jenne kuullemaan jedhe yoo hasoitullee sesseeqataa hasoitti numa guttoo sadiin kun wayta isiin jettu faa ila lamni tokko beekta of ol fuuteellee naasoittu jedhe ofirraa eegalti wayta waa haasa'uu kaatu beekta saniif xiqqoo jedha malee ani qoosaa keessa isii ka beeku nallah aliimun bizaatin sudur obboleettiti ani wallah keessan beeku waan afaan rakkoon qabu mee ani ka waa gaafii sin gaafadhu shari'aan rabbi mee qayyam waan afurii shakkiman godinka maarree amma osoo isin yoo lama qabaattan dabalachuuf han feetanii akkuma keessanii namni biraallee akkasumatti yaada anin dabaladha ammoo barno warri sheekotii kana warri dhiiraa obsa qaba osoo anadha ol bahee bar mucattii wayii jaaladhe jedhee dhukkeen irraa kaafti arrabaan asirratti tiktokii manatti maaliif jedhe Keessaan quruuxanii fixxanii eenyutu ol bahee akkana dubbata bara ol baheen dubbata warri dhiiraa bara ammaas keessatti xiqqoo haasaa gaarii irraa agarraani fuula gaarii irraa agarraan keessaa yoo tana keessaan kotootu jira yoo tana akkuma waan hantuuni Ustaaza deengadda laayivii kuulleen keessa seentee turte ustaazonni laayivii seenanii turanii yaa jaalalli haa jiraatu namni tokko yoo jaalates rakkoo hin qabu gara nama guddaatti yoo hirkates rakkoo hin qabu umriin hin murteessu astagfirullah sheeka guddaamo astagfirullah nama guddaamo jedhan guddinni jaalalle guddinni keessa hin jiru namni yoo guddate nama hin jaalatu jaalalan fixatamoo akkami namni yoo guddate maal mi akkam wani jechuun astagfirullahi waan wallaaluu irraa astagfirullahi jooma jedhanii waan wallaaluu irraa jettee barsoon san ilaaliin kaabboleettiti maalirratti xiqqaaraatu maalii barbaachifillee sunillee hin jirti jedha Tabiraa akkaataan itti namni hubataa jiru asirratti baasuun kun sirrii mitiidha. Wanni namni irraa ta'uu hubatu tanuma. Wanni namni irraa astagfirullah jedhu asirratti baay'ee hubanuu jaalladheeta. Viidiyoo isaanii hin fayyadamne tokkoffaa erga baankii akkas naan jira ani sheekota jaaladhu keessa amma namni kun Ameerikaa jira Awurooppaa jira tikeeta murannee wal bira dhufuu dandeenya. Ni kennas karaa qal'aadhaan dhumachuu danda'a. Agartanii wajii baay'ee hin baafnu. Namni kun nama guddaadha nama jaalala beeku nama qura'aana rabbi diinii rabbi harkaa qabu aniin tun qajeeluun mala rabbiin naa qajeelchu jaaladhee jiran maa kun dirqama rakkoo maal qaban rabbi siin haa ga'u yaaftu nuura rabbi si haa ta'u waan takka sin hin jubbaneeti wallahi rabbi siin wallahi dhugamaaf ta'a rabbiin isiniin haa ga'u wallahi waan shakkii takkan godina inshallah rabbi barakaa isin ammoo torbaan guutuu ijaa jirra garuu isaan quba nu qaban hiriiroo maan gaafatana shakkii man godhi quba nu qabani namni sooshaal Abbaan jedhu maal jedhan beektu ustaaza sheekonni isin hin fuutuu jedhan maaliif nu fuune sheekonni isin hin fuudhanii nuun jedhan eenyuun nu fuudha yoo sheekkonni nu fuudhe eenyutti heerumnan Allahu akbar kakka jedhuwaa ofii mallatteessee miti isanii rabbitu beekaa riskii gabrootaa bakka kaa'uu fi bakka fidullee namni beeku Usman dalagaan keenya addaawama ajaa'ibaa fitti abbo assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abbo Suhail mee akkanas baya waan isiniin jedhu bar durba gugurdoo as keessaa qabnu beeka durba gugurdoo waan isiniin jedhu nama sheeka ibsaa kana waa gaafadha hundatti adeemnu nama jarillee islaama nullee islaama. ibsaa gaafadha dubartiin dhiiraa of kennu kun shari'aa keessa jira. eega jira maali Khadija nabii kennaa ofii kennee maal awwala bar ofii jaalan خاسر أني بر رسول الله خاسر إيه وهبت نفسها للنبي أني بر لا إله إلا الله شيخ إلى ولينا أما أونلاين ما أنا ولا قرآن ربي تبر
حتى ماليون الإذن جالت يوقف وإذنها سكوتها جراني وإذنها سكوتها جراني أيا dubartiin shamaraa bikiraa yoo namni fuudhaaf gaafatee jedhe een jettu yoo hin cadhisti rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam dhiirumaaf kennu qulleessa jedhame. Suni bikraa bar sheeka suni bikraa jettanii isino. Tuni guutuun sayyibaadha tuni guutuun sayyibaadha. Mutallaga. Ammoo nama gadi gara gadoonitiin hin qabu abusu. Booya akka arganne taruma keessa yoo arganne addaan wachoonne koo akka addaan nuu baate taruma keessa yoo alhamdulillah. Tuni guutuun mutallaqaadhaaf sayyibaadha. Sheeka waan biraa jechuun wallahi shari'aa deebinaa koo jargan shari'aa deebinaa koo amee rabbiidha. Kuulleen tanan dhoysin. Warra arargee mujaamalaan beeytu wannummaan nu isaan jaalannuufu dubbii dhugaa dubbatanii beeytanii. Ani waan isinin jedhu. Mee ustaaza isin amma shee ibsan maal dhuftan ibsaan maal balleessee itti dhuftan hin jaalatina sila yoo tabirii dhuftan bara finna nasiin hin jira amma yoo walitti deddeebinne mujaadalaa ta'itti yaani ka irraa sotaan. Mujaadalaa shari'aa makeessa amma shari'aa islaamaa dumartii islaamaa mijarrillee islaamaa nullee islaamaa ansi jaaladhee jechuun kun hin jira dubartii keessa shari'aatti jira. Jira jedhan ammoo inni mirga hayyamullee ni qaba mirga titullee ni qaba. Akkuma isin nam tokko mirga titullee mirga jaalachuullee qabda. Shari'aa deebaarra amma shari'aa deebaarra mirga addunyaa naasamu shari'aa deebaarra. Inni jedhuun jira yoo ka jettanii ammoo antanan dhagee. Jalaanuun jiru bar kun ka addunyaan fidde malee kun ka kitaabaan jiru. Dhaqanii gaafate gurbaan dhaqee gaafate yoo isin ayyamtee laaltee innillee laallatee jedhe in cadhisti isin bikiraan hin cadhisti. Tuun ammoo dubbatti maaliif waan beeytuuf waan durallee heerumteef. Ijoon mucattimmaan hin heerumin durbii gadi baatee ani gurbaa kana of kenna jechuun kun shari'aa jira numarti islaama. Achi deebina achirraa as tolchaa dhufna. Sheeka sheeka. Abu Soheelan dubbii takkasinii gabaabdu. Ustaaza gabaabsa barbaadee bara. Shari'aatti hin jirru buttakitti shari'aatti hin jirru waan biyyi baaftee fayyadamna jira. Paabikii baatee قال الله قال الرسول جدا كاتي وان انتاني هاسون بربا سلفا كيني كا الدنيا في الدي هاسون نجدا ما تدور كيو سين جالن ما تدور انجرو وين واسوتا الرسول انت لا تكو دبتن انت لا تكو قربان نكي دبتي غافتي جد ايام نسي جدي سنين ايام نسي تما قربان غافتي اسی نسا غافتي حدیث متو في دامي حديث متو في دامي إلا سيوف كنن رسول خاصة نقول تاغو يا قيامتي رسول خاصة إن وهبت نفسها للنبي خاصة لكم بر دوبتين ربنا ما افكنوا ديرا افكنون خاصة نبي جنادي شيء كمان قوتك تمام سين تمبر شيء ساكن واقع فتجتني دفتني أنسلا إسني ديبسا كايزن تبار قال الرسول جل رسول ما في بر إذن تبار قرآن اللي تبتا حديث اللي تبتا رسول بسنجا وتارا ما جنة دبتا رشيك بنا يا رب العالمين دبتي بنا لكن ما جنة دبتا جرا ما جنة أساو جراي وبتني درا وبتن جرا درا إلا ورما ما جت وبتن إلا إذن تو وبان نبر إجولة ناتبتو شامرة ناتبتو إذا كشامرة ريديمنه شريعة ديمنا بيم شريعة ديمنا شريعة ما كيس دبرتين دير جالة تونجنا قبادة يا شيخ الدرا إلى دقيقة كافة يروم تمانه وانا سوينو إسني أكل درا إسني أكل وان دبتا جرو درا شريعة كيس حكمي في متكاتين إجولين تنا كنا جراتي يا ربي كنا ولي سني كتب سني عين جراني جران دبي وانا ساجي إنجرو غافتو ننجرو يعني برما جلا قبض رسيد إسن تجلا قبض بلسه يولين أغان تارت إن دور كنا بدين سنان تتمارة Aku saya dah kerja, mewah sih pada ada orang kerja kata kau jira. Koi, allo jadi ni setiap saat Quran beta, Quran kana beta, karena negara beta kuna mangkaro dia masa maraya ti.
Rabbi sana sababan ne Rabbin kara iri na ofu. Ammo logiki yo taate fakkeenyaaf aniin tun Rabbiin na kalaqe onnee waa jaallattu fi onnee waa jibbitu naa kanne miira na keessa kalaqe miira kiyyisan akkamiin Rabbiin kun duuba na kalaqee miira kiyyisan falatti haa akkamiin naan kaayine akkamiin mirga san naan kannini eeka yaade kaa bakka taate Mirga kam? anam fakkeenyaaf Mirga jaalalaa. nin jaaladha fakkeenyaaf osoo hin jaalatin dirqamaan jaalala jechuun dirqamaan hin jaaladha osoo gartee waan san jaalala jechuun waan filattee guutuu miti alaa kulli yaala si galtee waan tasa taatu waan dawaan qabne jechuun hayyee duuba shari'aan sidaa bakka taate naaf hin keenye Anaaf shari'aan jaalalan goona jetta. ani gidi sana duun qaba jechuudha Sii godheera jaalala sii godheera shari'aan. akkam naa godhe Akkas gaafni sii godhe gaafa dhiirti dhuftee si gaafatte. Ati dhiiran gaafattu ati. Musliim mee dubbii Gaafa dhiirti dhuftee si gaafatte si gaafatte. Kana isinillee meeruma deebi'aa. Dhaadha gahi. Dhiirri obboleessa kun waan hindi fi bal'aa jirtu malee kennaa miti kun obbolee aadaa shari'aati miti. Ilaalataa miti si dubbata. Si dubbataa miti si laallata. Eega inni si laallate atillee laalta. Naa ta'ee jetta. Naan taane jetta. Sheen humnaan Malee deemaa dubartiin dhiiraa lallabdee ani isa malee isaaf of kenna jedhu kun kitaaba keessa hin jiru. Haki kabiraallee oolmaa. Hadiisuma ta'iifa bitaa mee hadiisuma ta'iifa bitaa ani isaa dhufu kennee jira isaa ufa baasee jira. Ama beektu wal mormillee seenuun barbaachisaa miti. Ulamaan asirrattillee fatwattillee yeroo meeqallee dubartiillee nama jaalatteef jaalala dhiyeessuu ni dandeetti. Lafa kaayaa oolan. Tana hin jirtu yoo rasuula rabbii taate malee tunanaaf isin marra dhagaa jira tana jedha. Mormii keessallee seenuun barbaachisaa. Jaalalan jenne bar an jaalalan jenne bar ila Usmaan adda baafadha ila. An jaalalan jenne bar. Dubartiin dhiiraaf ansi malee neerumuu gadi baatee Jaalattu malee dubbattee. of kennuun eessaa dhufa? Jaalattu malee of kennuun dhufa? Jaalattu malee of kenniti? Jaalattu Bar malee uf kennuu santu hin jirre bar uf kennuu santu hin jirre kitaaba keessa hin jirre bar islaama keessa hin jiru bar kun ka yahudaatiif ka hindiiti bar. of kennuun taatu of kennee ani baru nama akkanaa jaaladhee itti na heerumsiisaaf of kennu. Wanti baana bakka inni ni kaa baana ni kaa isni baanta isni taatu dhugaa bu'aan na kaasi godha kana bu'aan na kaasi godha. Dubbii waa'ee sanii dubbatee Walitti laagana walitti laagana hin jiru shari'aa keessa hin jiru. dubartiin nam tokko jaalachuu dandeetti. Yoo jaalattee baruu kana jaaladhe jettee dubbachuu dandeetti. Anta islaamaatti si jaaladhe obboleessa kiyya na fuudhu waan jee. Gaafatu qaba dhiirti dhiiroo dhiirti gaafatte tura. Dhiira gaafata tura. Sanaan